Furdina garmalee ol kahaa qaama keenya yookiin kiiloon keenya hisaabaa ol tahuu akkasuma harki keenya garmalee furdatuu ceekuu garaa sammalees jechuudha. Walumaa galatti furdinni fiizikaala qaama keenyaa kan balleesse yoo tahe haala salphaa taheen mana keenya keessa teennee karaalee gaggaariin ofirraa balleessuu dandeenya. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashamaa harka fuune warroonni amantii biraa qabdanis jirra jirtuu isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Ooroo guutuu keessan gaafii na gaafattan dabareedhaan kan wal qabsiisee wal duraa duuban isiniif deebisu taha. Inshaallahu ta'aalaa isin ammoo obsaan na eega. Akkasuma subscribe gochuun like share gootanii obboleeyyan keessaniin gaha. Warroonni maatii koo taatan galatooma. Komentii yaada gaggaarii jajjabeessaa na gargaaraa isiniin jedha. Itti aansee jechuudha obboleeyyan kiyya warroota garmalee furdadhee akkasuma borciin na rakkisee karaa kamiin fayyadamuu qaba jedhanii fi jalqaba irratti waan jedhu tooyyuu jira. Waallee beekee osoo hin tahini akka nama tokkootti yoo yaannee jennu hundi keenyaayyuu obboleeyyan kiyya namoonni tokko odeeffannoo sobaa kana yoo fayyadamte torbaanitti kiiloo 10 hir'atta guyyaa 15 kiiloo 15 hir'atta akkas jedhanii odeessan. Namni fayyaa qabu tokko ani kan isiniin jechuu barbaadu sammales jechuudha. Namni nyaatu, namni dhugu, namni hojjetu, namni deemu tokko fayyaa osoo qabu torbaanitti kiiloo 15 tahee kiiloo 10 hir'achuu hin danda'u. Dhugaa rabbii namoonni furdina garmalee qabdan tahee akkasuma mootuyyuu namoonni qal'ina qabdanillee waan godhuu heddan fayyaa irratti karaa qabeessa taheen karaa qajeelatiin qalbii keenya bal'isnee yaannee maaltu akkamitti tahuu qaba jennee beekuun barbaachisaadha. Namoota odeeffannoo sobaa odeessan oduu irraa dhageettanii yookiin ammootu burjaajoyitanii boodasanii guyyaa 10 fayyadamtanii maaliif kiiloo 15 hin hir'anne maaliif kiiloo 10 hin hir'anne jettanii abdii muruu osoo hin tahin nama akka keessanitti fayyadamee argee waa beekuufillee osoo hin tahin homaa hin beeku waan argee fi waan dhagahe akkasuma waan hojjadhee fi wantoota nama hedduu jechuudha irraa fayyadamanii faayidaa isaa argatan isinii himuu barbaade. Jalqaba irratti akkamitti akka furdannuu fi akkamitti akka qal'annu beekuun barbaachisaadha obboleeyyan kiyya. Furdina kan nu saaxilu jalqaba jechuudha. Nyaata galgalaa nyaattanii hin rafinaa tokkoffaa irratti inni lammaffaan jechuudha hirriba keessan gahaa rafuun barbaachisaadha. Yoo xiqqaate sa'a 7 akkasumas hirribni gahaa ta'e sa'a 8 walumaa galatti 7 gadi rafinaa kana walitti dhaabdanii yeroo takka rafuu qabdanii yeroo raftan nyaata hin nyaatina. Itti aansee ruuzallee hin nyaatina obboleeyyan kiyya guutuun keessanuyyuu galgala keessattuu ruuzarra warroonni garmalee furdina qabdanis tahee akkasuma warroonni garaa isaanii guddaa ta'e borcii qabdan dhugaa rabbii ruuza dhiisaa isiniin jedha. Itti aansee jechuudha namoonni tokko niskaaffee fayyadamaa niskaaffeen borcii hir'isan niskaaffeen guyyaa hagana keessatti hagana isin hir'isan tokkoffaan niskaaffeen fayyaa keenyaaf miidhaa guddaa kan qabudha. Akkasii akka qorannoo calaqqisiisetti dhukkuba baay'een jechuudha kaansarii garaagaraatiin kan nu saaxiluudha. Kanaaf niskaaffellee akkaataa itti fayyadamtan fayyaaf yoo tahe yeroo takka aanaa wajjin akka buna keenyatti fayyadama. Itti aansuun jechuudha warroonni furdina garmalee qabdan burjaajafuu osoo hin tahin qalbii keessan amansiiftanii ji'a keessatti yoo kiiloo 3 hir'attan dhugaa rabbii hir'ina fayya qabeessaa fi akkasuma mootuyyuu kan odoo hin miidhamin suutan hir'attanii suni jechuudha gaafa akkasii suutan hir'attanii jettanii qaama keessan bareedaa tahaa akkasuma dhibeen isinin qabu miidhaa garagaraa isinin saaxilu. Itti aansuun jechuudha warroonni biyya arabaa jirtan wantoota mimmi'aayan akkuma beekamu arabni fayyadamanii dhabanii inumayyuu dhabanii torban keessatti hiyyeessillee hin dhabu waan ta'eef wantoota mimmi'aayan akkasuma sukkaara qabanii waan akka keekii shaayii sukkaara galmaree buna sukkaaraan dhuguu niskaaffee sukkaaraan dhuguu kanneen sirriitti walumaa galatti halawiyaata isaan jedhanis tahee keekidhaan garagaraa gosaalee garagaraatiin jiru waan sukkaarri itti seenus tahee waan zayitiin itti seenu jalqabarraa ofirraa kutaa. Kana namni furdinnas tahee akkasuma furdina hir'isuus fi qal'ina dabaluu barbaadu jalqaba sammuu keenya amansiisuun dirqama. Wantoota fayyadamnus sammuu keenya amansiifnee ni milkooyna hojjanne malee amansiisuu hin dandeenyu. Hir'achuun dura tartiiba nyaata keenyaa akkasuma sagantaa dabareedhaan maal nyaachuu akka qabnu ni beekaa. Mana arabaa hojjettanii maaltu akka isin nyaachuun mijaa'u yookiin ammoo maaltu akka hin danda'amne ni beekan. Kanaafi waan isin cinqu waan akkasii bitaa jedhee akkasuma firaafiree garagaraa bitaa osoo hin tahin mana keessan keessa teettanii
qimamii arabaatiin jechuudha kan nyaata isaaniitiin hojjettan kan isinis naa bitaa yoo jettanii arabni yeroo qimamii bitatti ollaasanii jechuu suuqa barbaadanii isinii bitan isinii himuu danda'a jechuudha waan ofirraa fayyadamee faayidaa argadhe fayya qabeessa. Jalqaba irratti sammuu keessan amansiisaa wantoota walumaa galatti jechuudha sukkaara makatanii fi akkasuma qamadii adii yookiin harcee adii irraa oomishaman paastaa, mokoroonii tahee, piizzaa akkasuma ammoo tuyyuu wantoolee garaagaraa jechuu buskuuta garaagaraa kan zayitiin xabbafaman akkasuma ammoo nyaata zayitiin ol kahaa walumaa galatti sandawiisha garaagaraa jechuudha. Kanarraa jalqaba lubbuu keessan uf amansiiftanii ufitti himtanii dhibbarraa dhibbatti boodasanii gara faayidaa isaa yookiin ammoo akkamitti fayyadamnatti seentanii jalqaba irratti waa sadii an har'a keessanii himu fedhii rabbiitiin jalqaba irratti zinjibila dhiyeeffattan. Zinjibilli faayidaa guddaa qaama keenyaaf qaba. Akkasuma qirxii qaama keenyaas tahee fiizikaala qaama keenyaa bareechuuf hedduu nu gargaara. Itti aansuun jechuudha cooma gubuuf baay'ee saffisaan jechuudha kan cooma yookiin ammoo furdina garmalee nurraa dhiquudha nurraa qulqulleessu. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya as keessatti guyyaa 3-4 kiiloo haganaa hir'attaa osoo hin tahin obsaan fayyadamuu qabda ati hin hir'atta. Shakkii takka malee inshaallahu ta'ala hir'achuun akkuma jirutti tahee garuu guyyaa 2-3 keessatti yoo hagana dhuyde hagana hir'atta ati nama fayyaa qabu nama hojjetu nama nyaatu sanii ufin gowwoomsini ufin burjaajessini qalbii tante amansiisi ji'a tokko keessatti kiiloo hagam bu'aa akkasuma ammoo tuyyuu sagantaa tartiiba nama sitti hime kanaan ofirraa waan sukkaara ofirraa fageessite galgala nyaata kan kee nyaata haphii nyaatta itti aansitee waan sadiin kanneen fayyadamta jechuudha. Zinjibila shaayii magariisa jechuu shaayiin magariisni faayidaan isii baay'ee barbaachisaadha. Osoo danda'amee jechuu ilmi namaa kun shaayii diimtuu caalaa shaayii magariisa fayyadame. Shaayiin magariisni tokkoffaa irratti gogaa keenya qulqulleessuuf akkasuma immoo dhiiga xurii qaama keenya keessaa qulqulleessuuf baay'ee nu gargaarti. Akkasuma cooma dhiquufis tahee gogaa keenya kan shunture diriirsuuf hedduu kan nu gargaartudha. Shaayiin magariisni namoonni hedduu faayidaa isiis tahee akkasuma bu'aa isiin beeku. Baay'ee akka namni jedhu sanitti nama qal'istee nama kagoysituu miti qaama namaa kana bareechistee walumaa galatti cooma faayidaa hin qabne faayidaan ala nu keessa jiru dhiixee kan nu keessaa baastudha. Amma sirra deebisaan kanaan isinii himu kanneen fayyadamee guyyaa 3-4 keessatti kiiloo 5-10 akka jedhan san hir'adhaa osoo hin tahini ati nama fayyaa qabu nama lubbuun jiru yookiin ammootu furdina kana sirraa qalanii sirraa hin baasne ka kiiloon guyyaa 5-3 keessatti hir'attuuf dhugaa rabbii jechuudha. Ji'a keessatti wantoota kana walitti dhaabdee tartiiba kanaan yoo fayyadamte kiiloo 3-4 yoo hir'atte kiiloon kee saffisaan ka gadi bu'uu fi akkasuma ammoo tuyyuu ati nama fayya qabeessa kan taatedha. Itti aansee qullubbiidha. Qullubbii waan hedduuf kan barsiisu akkasuma ammoo waan hedduuf kan fayyadamnudha jechuudha. Faayidaan qullubbii akkuma nu hundi keenya wajjin beeynu kana san jennee xumuruu hin dandeenyu. Akkuma beeytan qullubbiinis cooma gubus tahee wantoota qaama keenya keessatti balfa garaagaraa jechuudha kan qaama keenya keessatti wal gahanii jechuudha. Nu keessaa gubdee baasuuf nu qulqulleessuuf baay'ee nu gargaara. Kanneen sadiin walitti maktanii jechuudha. Qullubbii, zinjibila, shaayii magariisaa jechuudha. Shaayii bulee walitti maktanii boodasanii jechuu ibidda irratti daqiiqaa 5 danfiftanii ganama jechuu akka hirribaa kaataniin yoo nama coggaarraa qabu taatanii ganama xiqqoo jechuudha bishaan dhugdanii bishaan garaa qulla dhuydanii boodasanii ammoo tuyyuu nyaata xiqqoo isii jechuun maankaa lamaa qofa harcee haayisaa yookiin ammoo warroonni biyya arabaa jirtan kan isaan shoorbaa godhatan sun haayisaadha. Isa san haala salphaa taheen xiqqeessitanii burcuqqoo xiqqoo wayiititti dhugdanii jechuudha. Walakkaa sa'aa booda wantoota amma isiniin jedhe sadii walitti danfiftanii burcuqqoo tokko dhuydan jechuudha. Kanarratti dabalataan galgala illee al sadii dhuyda warroonni furdina garmalee qabdan laaqana dura sin dhuydanii galgala illee hirriba dura dhuydan jechuudha. Ganama ciree dura laaqana dura hirriba dura jechuu al sadii dhuydan. Warroonni furdin isaanii jiddu galeessa tahee akkasuma mootu dabaluu hin barbaanne nyaata booda fayyadamaa isin. Warroonni furdina dabaluu hin barbaanne qaamni isaanii bareedaa tahee qaama ofii kana akkasuma qabachuu barbaada nama akkasitti fayyadama. Nyaata hundaa booda waan amma isiniin jedhe kana jijjiiraa dhuga waan baay'eedha jechuudha kan ani fayyadamu garuu hunda bakka takkatti osoo hin tahin jijjiiraa. Warroonni furdina garmalee qabdan nyaata dura jechuudha kan fayyadamuu qabdan garuu hirriba dura galgala nyaata iraata erga nyaattanii
iraanni nyaanni dhaabbata galgala isin nyaachuu qabdanis nyaata laafaa yookiin ammoo nyaata haphii tahuu qaba. Walumaa galatti hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa fayyaa ufii keenna uf eeggannee uf ol dhaanuu dandeenya. Yaada takka malee dhiphinna malee hirriba rafuun barbaachisaadha. Hirriba gahaa ta'e rafaa, bishaan gahaa ta'e dhugaa, san booda ammoo iyyuu isinuyyuu suutan kan hir'attan tahaa. Inshaallahu ta'aalaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti horaa bulaa turtii gaarii fayyaan faayaa jedhe Oromoon. Subscribe gochuun akkasuma like gochuun share gootanii ijoollee hiriyoota teessaniitii qooduu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Warroonni maatii koo taatan galatoomaa isin jaalladha isin kabaja. Akkasuma warri maatii koo hin tahin viidiyoo koo ilaaltan subscribe godhaa, koomentii yaada babbareedaa naaf laadhaa. Horaa bulaa Oromoo.